Suma jalechun rupa bohar siti. Sijalle hizaba male, sijalle hizaba male. Wito koleta tu si arku male, si da benjira tu jiru kamale. Magate te sonte siamu na watu, lalu simulla tu bakiyati. Magate te sonte siamu na watu, lalu simulla tu. Aku maraming ibu amba minsan madam never bado masasa dito dargi nagdese gitu lagi gitu ba sa barbano lamin yaddi itu barbado ano pa ang nagdese gay lamin karang pinabase ganun buti gitan agkas titi managgan walali sa barbado gapas sih hindi ko maigas, hindi ko sa igas mo nuluftin. Balagi yung nakaridin to. Hindi adbesan dito lagi. Mustafa Haraway ko niya, ni Riyakiya, wajin guddanne, oso wajin tapannu guddanne, oso tapa egalu, mutis gafasan, mawaco jani dargaggeessaaf shilingi gur. Ati ol guddadhu, wallis ibboodan deebinii jenne, ani gizeesan ummata irraa guuree akka inni ol guddatu nin gargaaree jechuudha. Waqtii gaammaa afaan adareetiin Harawee burtukaanee naymuzee amarsaasa isaa shaa jedhanii afaan adareetii taphatan inninis hoggaasan shankoora Harawee kamuuzaa wal keessaa karumaa harar deemuu Harawees nama geessaa ifaa dhaamin qabnee nuura samii keessaa turree wal agarree hanqa duwwaa geessa azaba jannataas rabbiin nama geessa ilma baan bakulaa gufuu teessu dheessaa jinjaroon jaldeessaa jibuu waraabeessaa je'eeti akkasitti akkana je'ee taphachuu ture inni ni soggaasan. kabajamtoota daawwattoota televiziyoonii Hararii kan daawwachaa jirtan gaa televiziyoonii Harariitiin torbaanitti yeroo kana kan isiniif dabaru sagantaa keessummaati. Sagantaa keessummaa teenya har'aan tanaatis soofii naannawa Harawee jedhamtutti gaa harkamne mana warra Mustafaa Haraweedha weellisaa beekamaa Oromoo warra Mustafaa Haraweetti gaa argamne firaa fi aalii isaa akkasumatti ammas hiriyoottan isaa gaa waa'ee seenaa isaa irratti gaa haasofsiisaati kan jirru ammaan tanaas gaa ilma adiira isaati kan na biratti argamu. Ilmi adiira isaa kun eenyu mee waa'ee Mustafaa seenaa isaa gabaabsee nuuf haa himu. An Khalif Muhammad Abdidi ini adiira kiyya Mustafaa Abdidi waan seenaa isaatirraa an wanni beeku ijoollummaa kiyyatti ini nama gaarii ta'uusaatiin beeka gizeen dhaga'u gaafa gizee isaaniitti shaggooyyee gizee taphatan shaggooyyee tana akkasitti inni qopheessuu ta'uusaatiin beeka jechuudha. Galee boodaan beekan. Ittiin dhaqqabne dhaga'uu dhaqiyya irratti haalli isaa kana ture jechuudha irratti beeka. Itti dhaqqabuu yaan eegaa gara magaalaa galee wallisuu kana irratti dhaqqabee ture jechuudha. Gizee magaalaa galee wallisuu
dhaqabe. Dhaqabe gizee magaalaa harma gizee dhufu ijoolleen biyyaa gizee dhufan taphni qooqaadha kana jaanii gizee ijoolleen gammadan. Qooqaadhaami akkam jee gaafate isiniifin ida'aa. Kana caalaa ni wallisaa isiniifin ida'aa jee asitti wajjin akkasitti haasawanii deema jechuudha. Inni akkaanii haalli isaa gara laafaadha. Nama kana akkan uffata jechuudha. Jalqaba maqaa keessanii fi iddoo ammaan tana irratti argamnuu fi seenaa Mustafaa Harawwee waan irraa gaa rabbiin hangasii beeksisee irraa nuuf himi. Abdullee Muummeeti. Ganda tokko. Abbaa Mustafaa bira Quraana Islaamaa qaraana. Inni guyyaa guu ha'ee ka'uus dafee guu haafaa kanarraa gattaa'e sirba kana walitti qindeeffata. Ogguu nuti bira deene akkam sirbi hayya kun akkam qooqaadhamu. Walitti ni dhaqaami hin bareedu osuma nuun jootu fandishees fidee dhufe fandisheenis bira dhufe akkam galgala halkan gizee nuti isa bira bullu mana isa bira bulla darasaa. Sirbi hayya kun alaamaan isaa qoyxumi hin tolu hin bareedu isin hin gammachiisu jee nu haasa'isuu isaatiin seenaa isaa qaba gaafas keessatti. Galgalu osuma akkas jiru guyyuu osuma akkas jiru eegas booda isaa fi fandisheen waliin sirbinis haalaan bareedee fi itti magaalaa seenee eegas booda illee ammas biyya deebiuusaa tanaan seenaa isaa qabaa nammas illee harka qabe. Mee waa'ee maaliiti wanni yeroo san barreessaa turan? Sirbuma kana walitti qindeeffateetuma akkamii walitti guun akkana jiru akkamii walitti hin dhaqu alaamaan isaan bareeddu. Walaloo. Tana jee nu garsiisu jira gaafas. Mee fakkeenyaaf irraa si tuqu yoo ni dandeenye waa'ee jaalalaati. Waa'ee jaalalaati. Waa'ee jaalalaati nama malee waan. Mee yeroo sanitti duuba yaadni isin kan naafi turtan isa jajjabeessaa turtan. Nuti gizee san keessa ijoollee darasaadhaa beekte seenaa san amma san qabaachuufin nadhageemtee mana sii tuqe malee akkasitti qaceelloo sammuu jala qabachuun hamma kun taatu na hafee jira ilaa amma. Amma hamma namaa dhuftanii akkana isin dubbachuun kun nin galatoomaa isinillee isiniin galatoomfadha. Waan xiqqeenyaan gaafas keessa ijji na hafeef seenaan isaa garaa kana ilaa amma nu marammaraa jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hararii sagantaan keessummaa teenya har'aan tana taakka lama jechaa gaa yeroo nu daangeessitee gama xumuraarra miila achi fuuteetii jirti. Dhumarratti gaa wanti nu hafe yoo jiraate gaa gama saahiba isaatiin dhaammatu qaba. Mustafaa Harawwee gaa aartii Oromootiif jecha nama wareegama guddaa kafalee tokko dargaggoonni ammaan tana yookaan ol guddattoonni gaa akka karaa isaanii qabataniif jecha dhaamsi xumurarratti dhaammattan yoo jiraate mee gabaabsaati. Ani wanni niin dabarsuu fedhu dargaggoonni keenya kabaratuu fi hundinuu waan taarikaa takka kaayanii yoo du'anillee namuu duuti karaa keenya namni irraa hin jiru. Tanaafuu muka tokko yoo dhaabdellee mukni kun guddatee caayaa isaa yoo namni jala gattaa'e namni san hin duune du'aa godhaaf namni muka san jala taa'u. Inni waa'ee biyyaatiif gartee itti dhagayamtee gabrummaa tanaaf hin jilbiibbadhuu je'ee dhugaa dubbatee addaan silaa callisee na nyaattu coraa dubbadhee dhugaa dubbadhee haa baatu lubbuun tiyya je'ee tapha hedduu waan baaseef gartee arra akka nama jiruutti ilaalla malee yoo du'ellee seena qabaa hin irraanfatamu. Tanaafuu waan akka hin qabnee miti waan taarikaa dhaloonni nu booda jiruus gartee biyyaaf waan faayidaa qabaa waa'ee biyya hin tuqne gartee ta biyyaa faayidaa qabdu akka dalaydanii akka taarikaatti je'etiin dhaamsa na boodaatiif dargaggootaaf dhaamsa dabarsani. kabajamtoota
kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hararii sagantaan keessummaadhaaf jennee walitti qindeeffannee isin biraan gahaa turre kana fakkaatti torbaan yoo rabbi jee nama biraatii wajjin kan wal isin barsiisnu tahaa hamma torbaanitti torban gaarii dabarsaa isiniin jecha qophiilee televezyiinii Hararii kanneen hafan wajjin turtii gaarii. Bismillahirrahmanirrahim. Biyya teenyaas yaa Rabbi biyya nagaa nu godhi mootii keenyaas yaa Rabbi mootii nagaa godhi faana teenyaas faana qabbanaa nu godhi. يا ربي أمتاز نوتلشي والرفع عافتين نجا نياتوز يا ربي نقولي اسمي يا ربي خيسا نخاي أكو ما بالا نقرسيفت يا ربي فريز نقرسيسي إيك اسمي خيسا نخاي يا ربي بياموتين كمن نجيسين مقابلا كمن جلنا نتيسين أولاد من كمن يا ربي نقرسيسين هرّي إيجن كمن يا ربي نفعشيسين فرد خوران كمن يا ربي نقرسيسين يا ربي جند شيخا كمن نجيسين شيخا مسجدا كمن بيرن نجيسين مسجد درسان قمني يا ربي نقرسيسين درسا خطابا قمني يا ربي نقرسيسين يا ربي من جارتين قمني نقيسين جارتين خان قمني بيرن نقيسين جارتي بارين قمني يا ربي نقرسيسين باري قوشان قمني يا ربي نقرسيسين قوشا برخان قمني يا ربي نقرسيسين يا ربي سرير نبافتي فراش الرن نبوسين فراش الرن خافتي سيلن الرن نبوسين سيلن الرن خافتي يا ربي لفن نبوسين قبينسين دلو بشنغا خينين نقيسين harreen in elmamtuuloon keenyan dhageessisin gogorriin gaara galtii lukkuu teenyan dhageessisin kuruphoon takka dhalteen masheentii re'ee teenyan dhageessisin titiichin deemuu kanniisa keenyan dhageessisin gaangeen hin dhaltuu harree teenyan dhageessisin ilma qaalii haadha abbaan goonees nun garsiisin jaartii qaalii jaarsaan goonees nun garsiisin du'aayii arra mana Mustafaa Harawwee teenyee goone tanaatuun qeebalamin yaa rabbi adawwii teenyan dhageessisin bihaqqi subhaana rabbikaa rabbil izzati ammaa والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله تنباقا ميشالله نجيان الدانقلا خدوا آيتنا إسني يقول إيز أنا ما مبخر عمدي درتاء أرداه رويتي سجيت غني يا در قدو بوياي مماني بولدي قدو سجيت غني يا در قدو بوياي مماني بولدي قدو سمالي أبونتو تكنفتدو يونبدر قلتي أتبكدو سمالي أبونتو تكنفتدو يونبدر قلتي أتبكدو سجالة حساب ملي سجالة حساب ملي يتكلي تاتو سياركو ملي سيدا بنجرادو جيرو كملي